marihate adda bahee jira. Haa kubbaaf walitti dhufu malee waan dassaadhaaf walitti dhufee jechuudha. Hedduu namatti tola. Warreen Osfaanaa dhuftan hundi keessanuu galatooma. Warri tiima kubbaa keessa waliin turre hundi keessanuu galatooma. Warreen kutaa adda adda irraa dhuftanii Osfaanaa Oromoo Week irratti hirmaattan hundi hedduu galatooma. Maaliif ta duraan dura hiikaa guddaa qaba. Osfaanaan anaaf hiikaa guddaa qaba. Osfaanaa gizee jennu Osfaanaa wajji waa hedduu dhufa. Osfaanaan dhugaadha, eventii guddaadha, responsibility guddaa qaba, waa hedduu jala dhufa. Isa jalatti immoo waan dila takka Oromoon waggarraa isa sababsachuudhaan haajaa adda addaatiif walitti dhufuu dandeessi bakka sanitti. Waan akkasiisantu gaggeeffamaa ture jechuudha. Asumaanuu warreen boordii Osfaanaatii fi hojii gaggeessitoonni warra akka Makfiraa Haji Ahmad Nuureetii fi Abdurrazaaq faa warreen waan kana gaggeessaa jirtan hundi keessanuu hedduu galatoomaa. Sangubbaan qophii lataa qana'ii ture, qophii eenyuuti agarsiisa woboo ture. Hedduu irraa gammannee jechuudha. Hedduu uummanni keenya hagam takka akka qophii tahee jiru daa'ima manguddoo osoo hin jenne halkan saniin gargaarsa wobootiif walitti dhufnee jechuudha. Which is great job, a good job. Waan tahuu qabu, waan jajjabeeffamuu qabu jechuudha. Amma immoo ajandaan guddaan wannin irraa dhufeef ta duraan dura kaadiroonni gurra banaana dhaggeeffadha. Kaadiroonni biltsiginnaa warreen amma futtuq jechaa jirtan kaadiree tahuuf erga aduun biltsiginnaa dhiite yookaan warreen dhoysaadhaan biltsiginnaadhaaf sagalee taate yookaan biltsiginnaa tahuu feetan yookaan warreen already biltsiginnaadhaaf kaadiree dhaggeeffadha. Aduun teessan dhiitee jirti jira keenya. Aduun teessan dhiitee jirti. Tanaaf jala muraafitti hima. Sirni kun sirna nafxanyaati. Sirni kun sirna ilmaan Oromoo haa afaan dubbatan malee sirni isaan gadhaabuu deeman sirna Teedii Afrooti. Argitan hojiidhaan ragaadhaan agartanii jirtan jechuudha. Ani kaadireen rakkattuun beeloftuun akka eenyu guyyoo waariyoo baanu kaadiree beeloftuu jeesan ani kaadiree rakkattuuf beeloftuun jireenya fi jijjiirrachuu dadhabdee ala kanaa galtee fi kaasitti jiruun itti jallattee beezmantii faa jala galu maqaa kijiba doktara ifiin jechuudhaan ka doktorummaan qabne kaadiree kijibdu amma futtuq jettu karabaata uffattee tamataan qullaa asirra baatee waa'ee Oromoo nutti himuu feeti, biltsiginnaa nutti himuu feeti, Teedii Afroo nutti faarsuu feeti jechuudha. Nuti Teedii Afroo fedhu doktora ta'e fedhu dhiisee nuti sirni kun Teedii Afroo akka ta'e duraan beena ganamaan barree jechuudha. Gaafa Minilik inni faarsee jaarameef, gaafa Haayila Sillaasee inni faarsee jaarameef sirni kun sirna isaatii jala murree barree jira nuti. Gaafa addunyaa guutuu abiyoot shawwatu addunyaa guutuu wajjin harka dhooyneef gaafa kaan jalaa dhaabbanne ganamaan jalaa dhaabbanne jechuudha. Maaliif atiin kun Oromoodhaaf diina, atiin kun Oromoo ajjeesu dhuftee jalaa dhaabbanne jechuudha. Arra kaadiroonni tokko kijibduun warri doktoran ta'in faa maqaa doktoraatiin if yaamu karabaata jala dhokotee hamataa isaanii addabantan qulla furriin qoftiin keessa guutte Teedii Afroo kara itti faarsan dhabanii keessattuu amma namni tokko rakkattuunis rakkataanis kagale kun hundi Teedii Afroo akkana faarfataa Haacaaluu immoo keenya ni arrabsitanii jaan jara keenya. Teedii Afroo sirni isaati. Kanaaf baadhaaseen sirnatu kajaaramaa jirutu Teedii Afrooti saniif jechuudha. Nuti immoo gizee gama Oromoo as deebitan Oromoon obboleessi Yaayyaa Bashir wanni itti jeefameef sababa Yaayyaa Bashir aktivistii ala kana taa'ee godheef. Sababa inni mootummaa kana qeeqee fi siistama Isaayyaas Afoorqiitiin Isaayyaas Afoorqii biyya isaa keessaa gaazexeessaa aktivistii paarlaamaa jinnijaanka waan ja'an hundeef keessaa haqee facaasee ari'e siistama isaati jechuudha. Nama tokko bakka biran miidhuun sababa san Haacaaluu ajjeese Abiyyi. Abiyyiin sababni itti Haacaaluu ajjeese gaafa inni Minilik harreerra taa'ee dhufe je'eeni isa qeeqee bu'e. Ani Oromoodhaaf qaalii gaafa je'ee bu'e nulleen gaafa kaan duraan itti gaddine itti rifanne yaa Haacaaluu maal taate Oromoon amata lama dhumaa jirti ka'i sagalee nu tahi jenne dhugaadha qeeqnee jira. Hunda isaanii walaa Jawaar walaa hunda isaanii walaa Marroo hunda isaanii qeeqnee jira. Arraan tana dhiiga Haacaaluu dhoysuudhaaf kaadireen abbootiin garaa
Teddy Afro farsu itti ulfaatee Teddy Afro congratulations jechuun itti ulfaateeti warri dhiiga Haacaaluu gurgurate warri Haacaaluu gizee Haacaaluun ajjeefamu oowwitu sanitti warri studio keessa taa'ee kilippii baasaa ture arraan tana Haacaaluu akka itti eenyu Teddy Afroodhaan congratulations jechuu dadhabaniiti as bahanii Teddy Afroon huno ummanni isaa kabajaan doktorummaa kanneef hin jaanna Teddy Afroon kabajaan argate dhiise sirnatu sirna Teddy Afrooti tana jala muraa beeka sirni Kataamiraat Nagaraati ka inni miidiyaa irra taa'ee galgala ganam Oromiyaan haadii gamtu jedhu Mallasaa Dirribsaa immoo sababa OMN irra taa'ee oduu dubbise qofaaf qaallittii keessaa gidiraatti argaa jiru duuba kamnaa himtan sirna kami Haacaaluun gallanaal Jawaarii qaranaal hin jenne sirni kun sirnuma kanaami qeerroo mana hidharraa baasee ajjeesaa jiru haati qaattuu haa guddatu hajara maqaaf wallaansa je'uun bahee jira bar kaysaan mormaa ture keenyaarra isa jira kanaaf kaadireen garaaf ergamtu qochuma abbootiin garaaf furushkaan nyaattu nutti waan Oromoo nutti himuu hin danda'an jechuudha sini galee kanaafuu arraan tana sababa lataa qana'ii as dhufee walaloo gaggeesseef obboleessa haadha mana isaa gurbaa medikaalaan eebbifame miskiinticha mucaa yaangii bareedaa san sargii godhatee cidha godhatee deebisaadhaaf isaa meeshaa bituuf qophaa'u jiru naqamtee itti ajjeesan jechuudha kun hamilee gurbaa kanaa tuquuf waan biraatii miti hamilee lataa qana'ii tuquuf waan biraatii miti akkuma yaayyaa Bashiir qalbii cabsan miskiinticha ka cidha godhatee hin quufin amma fuudhe ka medikaalaan eebbifame maali boo sirni akkana sirnuma kana jala Oromoon teessu aboo rabbiin sirna kanaa wajji sinaa balleessu ardii tanarra arra mucaa gammee soddaa yookaan obboleessa haadha manaa lataa qananii gammee moosisaa mucaa jaan ka Facebook kanarra deemaa jiru mucaa fuudhee guyyaa lamatti aruuza guyyaa dilbata dabre godhatee aruuza deebisaadhaaf isaa qophaa'u jiru ajjeesanarra gurbaa barsiisaa yuunivarsiitii doktaricha jaartiin isaa dhaluuf guyyaan 3 hafte ayyaanaaf oggaa inni diillaa yuunivarsiitii irraa galu ajjeesan jechuudha duuba sirna kun akkami sirna Oromooti jira keenya sirna kanaatu sirna Oromooti menutti hima kaadiroonni garaa keessaniif warreen amata 200 amata 100 jiraanne jiruu gabaabduu asirra jiraataniif haqa Oromoo dhoysitanii haqa Oromoo gurguratanii haqa Oromoo jallisaa jirtan menutti hima sirna kana jalatti Oromoo naquu feetanii jechuudha kanaafuu Oromoon keessattuu kaadiree fi dabballoonni biyya alaa kana jirtan warreen as dalage tun duraanuu dalagaa teessan ni beena gaafa namni tokko waan gaarii dalage isin khaatan fudhattanii nama san afaanii fudhattanii khaatan isin qushaashaan tokko asirra taa'ee sababa Osfaanaan successful tahee bareedee miidhageef asirra taa'ee Oromummaa namarraa mulquu fedha khamataan qullaa tokko amma doktore finjee fi amu kijibaan doktoreetiin qabne buufaan tokko maaliif Osfaanaan successful ta'anii beena bannuti gaafa Osfaanaan akkasii bareedee tolu akka kaadireen hirriiba dhabdu ni beena akka kaadireen hirriiba isii dharku ni beena akka isaan hirriiba dhabanii ujaanii albaatii isaan teessu ni beena bannuti asirra ta'anii maqaa namaa dhawanii wanti naman geenye hundi maqaa fi maatii namaa arrabsite asirra baate gadi galoon hundi nama dalage nama jabaate jabaadhu jaaniin nama akka gaarii dalagu fuulduraaf illee Oromoon nama sabboonaa nama qulqulluu nama dalagatee argate nama jabaa maaliif nuti miskiina hudduu cittoo jireenya ifii wallaalee ka'asii gaggodaanee fi ka'asii jireenya ifii jijjiiruu dadhabe
maal gochuuf bakka hootuuti Osfaanaa hogganii takka waan institution Oromoo tokko hogganii jennaan ifiifuu jireenya isaa jijjiiruu dadhabe. Karaa fedhen fedhu doktora haa ta'u fedhu hin ta'in namni sun yoo nama jabaa ta'ee successful nama waa qabu taate waan sabaallee akkasuma gaggeessa nuti biyya tanattuu qabeenu meeyeree fi kun taajiroota ni beekna nama waa dalaguu danda'u nama sammuun isaa waa dalaguu daleessisuu danda'u jechuudha. Kanaaf kaadireen afaan keessan qabadda afaan hin baniin asirra oliyaatanii. Kanaafuu Oromootii jabaadha qabsoon teenya barana karaa hundaan finiinuu qabdi sirna kana awwaaluu qabna. Humna teenya ta'ala jirtu humna teenya tanuu jecha gaara jirtu tana erga dallaaltoonni jiddurraa bahan dur dallaaltoonni jidduu jiranii dallaaltoonni sun erga jidduu bahanii wanni naafi ati gargaaru directly yoo khagaaratti marroo faye gollichoo faabira khageessu taate wanni nuti isaanin gargaareef wanni humna isaanii jabeessineef hin jirtu jechuudha. Arra task forceedhaan gargaaramaa jiran directly ummanni kun gargaaramaa jira waraana keenya warri biyya alaa jirru gargaaruun dirqama keenya taati jechuudha. Humna keenya jabaafachuu qabna. Maaliif jennaan jarrinis Ameerikaanis abiyoota akka ka'ufeeti. Jarrinis humna fi jabeeffattee namichi isaan akka achirraa ka'uun fedhan ni beekan. Wanni nu dhaabuun jiru jaanii jiran. Nuti immoo humna teenya jabeeffachuu qabna jechuudha. Humna teenya qalbii hiruu dhiisaatii waraana keessan bira dhaabbadha. Humna isinii jecha ala dhaabbatee jirtana jabeeffadhaa wanni isin haarootti amma booda jaarrannus hin jirtu. Warra gaafa rakkoo gaafa dhugaa gaafa nuti bilisoomne je dide gaaratti hafe kana kadeebi'ee ispiriitii Oromootti hafuufee qabsoo teetitti lubbuu deebisee itti si hoore tana bira dhaabbachuun dirqama keeti jechuudha. Bira dhaabbachuun dirqama kiyyaa fi keeti. Erga dallaaltoonni jiddurraa bahanii qulqullaawanii waraanni qoftiin ifiif hoogganaa jiraate dura taa'aa filate abbaa qabeenyaa filate itti aanaa filate waraanni yeroo nuti qulqulluu walitti hafe warri sirna kana hin deeggarre tokkummaadhaan bira dhaabbannu amma jechuudha. Kanaaf warri biyya alaa jirrus jabaannee humna keenya jabeessu bira dhaabbatu. Gizee kana jennu karaa hundaan warri aktiivizummaan dalaydanis aktiivizummaarra jabaatu. Miidiyaalee jabeeffachuu akka warra Tigraay sanitti miidiyaa jabeeffachuu isaanis jabeeffachuu aktiivistis qabaachuu maaliif saba guddaadha karaa hundaan loluu qabna. Warri biyya keessaa immoo joollee teenya dahoo tahaaf bosona tahaaf akka warra Tigraay sanitti akka warra Tigraay sanitti bosona tahaafi dhoysa bosonni mukaa miti nama gaafa kan qabsoon gaafa Harargee keessa durte Gobeellee keessa wannummaan achitti itti successful taate hanqa ganamaa san ummataatu dahoo ta'ee fi bosona ta'ee fi magaalaa dhaqee kiniina bitee fi galaa ture. Magaalaa dhaqee galchaa waa fidaa fi ture. Maaliif ummataaf bosona ta'eef jechuudha. Amma Oromiyaan guutuun waraana bilisummaa Oromootiif bosona ta'uu qabdi jechuudha. Maaliif sirni nafxanyaa sirni Amaaraa amma jiru kun sirni Abiyoot yookaan abbootii garaa sirni abbootii garaa warra garaaf jecha sirna Teedii Afroo warra nurra faarsu kana karaan itti firraa buqqaafnu humna qabaachaati. Maaliif waa lamaaf nu fayyada dubbiin isinirraa cufa. Tokkoffaa yoo Tigreen sanuu as deebite amma booda yoo humna qabaannee humna horannee waraana 20-30-40 qabaannee waraana wajjin bira dhaabbannee itti dubbanne kabajaa nu qaban wanni haasa'uunillee baalaansii taati jechuudha. Paawarri keenya baalaansii ta'a. Yoo humnan qabaanne taate akkanumatti nuti nama miliyoona 60 jennee if dhaanneetuma itti haasa'uun nu taate they will come back again. Sun akkan taane immoo humna teenya jabeeffannee baalaansi godhannee ijoollee gaafa isaan xixiqqoo gaallaa jedhanii mataa keessa leencoo lataafa gaafa hiriyoonni abbootii keenyaa akka leencoo lataafa akka diimaa nagoofa gaafa isaan xixiqqoo anta gaallaa jedhanii qorqalbii isaanii cabsaa guddatan. Ijoolleen amma waraana keessa jirtu akka marroofaa warra namni guyyaa takka gaallaa jee mataa keessan dheeni warra ifiin hadooddee qabsoof alabbaati. Kanaaf jabeessuun dirqama kiyyaa fi dirqama keessanii humna isaanii haa jabeessinu haa bira dhaabbannu. Haruma hundaanuu yoo Abiyoot kufes yoo wayyaaneen taates abbuma fedhee wajjiinuu yoo humna qabaanne haasa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf humna teenya jabeeffachuu qabna. Maaliif gizee hunda gaafa namni nurraa du'e rest in peace jechuun qoftiin hiikaa nu qabdu. Sinii galee hiikaa nu qabdu. Kanaaf akkuma warri Tigraay kabajaa fi godhe humnaan kabajaa ofitti godhan
kabajaa fi godhan kabajaa fi horan addunyaa biratti genocide nurra gaggeeffame lafarratti qawwee lolan addunyaa irratti dubartii teenya reep godhe jaan isaan immoo lafarra ni dalagan diplomaasii ni dalagan hara hundaan godhan nulleen akkanatti hattee smartii ta'uu qabnaa jechuudha kanaafu tokkummaadhaan warri ilmaan Oromoo addunyaa guuturra jirtan khara dandeenyu hundaan waraanni keenyas erga Oromiyaan qullatteef waraana erga kaaba dhaqanii dhuman tatana booda hafte hursoo dhoyteetuma torbaan takaalama akkatti uniformii uffattu barsiisan malee qawwee akkatu itti dhoytuun beeytu qawwee isee otti kannan deemanii as rakkabanii dhufan khara amma dheengadda liyyuu haayiliin Oromiyaa meeshaa dilasan fudhattee akkasiif dhaaddee footoo na harka ani numa dubartii shamarran babbareedu takka ima tuni New York fashion show nama jirtu fakkaatti bar kana kilash qabatte bareedduun qashtiin takka kanetti gaafa kan kuno injirtu kanniti harka dilli nama deemu kun meeshaa dhaqee as rakkabu jira amma booda dhufuus waraanni keenyaas amma tooftaa wanni godhuu qabdan waraana haga qabdaniin lola jalqaba magaalaa qabu jalqaba gaafa isin qabdan waraanni ifiifuu isinii lola jee dhufee meeshaa isin as rakkaba that's it Uber delivering itti yaadde isin dhufti isin gaara keessa jirta isin lolu dhufani isin magaalaa qabadda akka warra Tigraayitti gaafa isin qabdan isin lola jaaniit maqawwee isin fidanii harka isin khannatanii jechu maal jechu amma kun Uber delivery qawween bilaashit isin dhufte xiyyitiin bilaashit delivery isin taate jechu hidhatan jechu laala toofta kanaafu jabadda nuti immoo warri biyya alaa jirru qabeenyaan horiidhaan isin bira dhaabbannaa jechu waan dandeenyu humna keenyaan Oromoon biyya alaa jiru jabaanee qabeenyaan bira dhaabbachuu qabnaa jechu akkana lubbuu biltsiginnaa gabaabsuu dandeenya kanaafu rabbi galanni haa gahu sila akka Itoophiyaatiin namticha kanaatu nama sammuun qabne nama sammuun dhufte malee biitu kuttee bar mee eenyutu congratulation je Abiyyiin addunyaa tanarraa natti as kanna nama Abiyyiin congratulation je argattanii hin agar kana jechuun diplomaasiin Itoophiyaa zero osoo hin taane -0 irra jirti jechuudha security dha waraanni makalaakaa saraawitiin dhume akka jirutti waan gaxiqqoo takka malee sambira hotel liyyuu haayilii or humna addaa naannoo jettanis dhume dhaqeetu meeshaas rakkaba mooraalii lolan qabu security 0 hin jennu haye 5% kan nuuf security maaliif warra 4 kiiloo eegu tokko jira security 5 kannineef economy 0 economy gaafa ila sillaasee doolarii taqash takka gaafa mangistu alamaariam qarshii lamaaf wahii gaafa wayyaaneen dura dhuftu qarshii 7 gaafa wayyaaneen gadhiistu 20 qarshii 17 turte or 27 turte arra doolara 70 sente inflation ida jechu inflationin matarran ummata be wala qarshii jijjiiri wala dhiisi arra inflation economy ummanni waan nyaatee bulu dhabe mootummaa nyaachuuf deemaa jira economy dankan dakkaataate jirti mootummaan tokko utubaan tokko ka jiraachuu danda'u waa sadi yoo qabaate economy security diplomacy sadaqaaf itti fayyadamaa wajjin jireenyaaf waan adda addaatti fayyadamaa security biyyatti eeguuf maaliif jennaan amma kalee laala arrantan waan abiifaan gadhiisan footoo waan akka xayyaaraa takka keessa dhaabbataniiti footoo Windows 7 koompitara Windows 7 garsan jira keenya amma namni koompitara beeku itti hobla waan kana Windows 7 hafee jira Windows 7 Microsoftin update gochuu dhiisee jira Windows 7 ka amma isaan arra footoo irra ka'an sun damee security miti personal ifuu safe miti amma diinni akka Egyptii ogaa arge or namni xixiqqaan haa gochuu danda'a waan kana jira keenya maaliif jennaan Windows 7 wannaati hee jira updating qabu anybody can hack Windows 7 amma haa gochuu danda'a jechuudha even Windows 10 yoo qabaatee security cimaas barbaachisa laala technology isaan garsiisan technology Windows 7 irra jiraachuusaa agarsiisaa jira jechuudha kun immoo diinaaf maal garsiisa aboo ummanni kun edaa wanni lolaa isaanii still wanna jirani Windows 7 irra jirani diinni laala waan isaan argan ummanni kun hagam takka akka khufaa jiru akkam takka akka gaddeemaa jiru so kanaafu Oromoon tiyya jabaatee bakka jirtu humna keessan jabeessa humna keessan bakka jirtanii waraana warri lafarra jirtan dahoo tahaaf qabiyya alaa jirtan qabeenyaan bira dhaabbadha Oromoon bakka jirtu karaa isii baasu hundaan qabsoo irra deebuu qabdi fayyaanaada live na gadhiifamee jira wanni YouTube yoo hunnarra cufamee karaa YouTube itiin dhufa YouTube san subscribe godha live gizeen dhufu
akka dafee isiniif argamu akka mul'atu akka agartan isinita fayyaana daha nagaa natura kaadireen walii tatteenye jira kaadiree biltsiginna amma lafa qaatan warra amma futuq nu arga jechaa jirtan isinii miti hangaasa tana khaasanuhu albaati irra albaafni asi ariine jira adabadda warreen amma karabaata jala dhoqottanii ija qabdanii haasa'uu jalqabdan kun adabadda oromoo ragatta dubartii oromoo ragatta nama oromoo hogganu ragatta achitti nu madeestanu singa tanan isinii dhaama fayyaa argadda waan hojii turtaniif I came back already nagaa natura share godhadha